نفقود امزيزوس إن شاء الله صبرين قهما إن شاء الله صبرين قهما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا كسمس رجفتوتا كينيا بكم أجرتني تناغا في رحمة ربي بدا إسناد راجرا تجتشا ويارا كيسوما تكو كوني إسن استديو تأرجمني جرا كيسوما كينياس hoggana waligala jamaa muslimaa torban diida Abdulakib namo jedhamu dhimmoota jamaa muslimaa torban diida irratti marii gabaabaa afgaafi gabaabaa isaa waliin taasisna hanga dhuma qophii keenyatti nu faana turaasin jenna. Abdulakib baga nagahaan gara istiidiyoo keenyatti nagaan nu dhufsiine. Baga nagaan nu ide. Haye Abdulakib ayyama ta'u keetifi gaaf deebiin hojiin taasoo keetif guddoo ulfaadhisin jedha. Gaafin ani jalqabarratti siif qabu jamaa muslimaa torban diida sochii akkamii irra jira yeroo ammaa kanatti? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الأب وليس كينا جزاك خير يرقدوا واحد إما جماعة تربان ديدا إرتقى في نقا غتف جماعة سوچي أكمي الرجراء وان جروفي جماعة مسلمة تربان ديدا ما شاء الله أمت أكما كارور فتين فرسنتي وانباء كارورا وقوتان سدين تقود باسجرا أما أفرفا كيسا كان جرو كناف كيساتو كارورا وقا كنا حالا غارينا حالا بريد جتون دندامو كيرما جماعة كيري مرت من دائمان تيب كي سوتشيوان كيري هتو أكيد سجرا حال غارينا تدعى ديمات نجرا سدركانا مجلسي سورة جرا مجرا. Haye jamaan abani tokko karoora baafata yoo hojiitti seenu karoora kawaggaa jira kadi ajaa jira amma ji'a jaafara jira karoora san keessa jamaa muslimaa torban diida akka dhaabbata tokkotti ji'oottan darban kana keessa karoorri karoorfatee jiru milkaa'in isaa akkam ture? Baay'ee gaariidha. Dhugaadha. Karoora dhaabbanni kamuu yeroo dhaabbatu karoora mataa ofii qaba. Jamaan kennas bara kana keessattuu akkuma bara 2013 murreen bara 2014 kana karoorota baay'ee karoorsinee turre keessattuu seektaroota jaharratti jechaadha. Da'awaa irratti, darsi irratti, ijaarsa irratti, qorannoo odeeffannoo irratti akkasumas faayinaansiif gargaarsa irratti jechaadha. Karoorota kanneen keessaa haalota gaariidhaan seektaroonni tokko tokko itti deemu akka gaariitti deemaa jira. Persentii 50-60 ol kan achiif ta'ee jira. Kan immoo persentii 40 irras sanii gadis kan jiru jira. Keessayyuu bara kana gara ijaarsaati irratti nama ijaaruu, hawaasa keenya ijaaruu, jamaa ijaaruu kara baadiyyaatitti baadiyyaawwan adda addaa keessatti ijaaruu fi kara darsii babal'isuu keessatti hojiiwwan hojjetame hedduu bareedadha. Baay'ee waan nama abdachiisudha. Darsiiwwan adda addaa karaa lamaan baadiyyaawwan adda addaa keessatti karaa isaawwan quraanaa akka banaman hamma tokko hojiin bareedina hojjetamaa turee jira. Barnoota bu'uura ibaadaatiin wal qabatee haala gaariidhaan bakkoota baay'eetti halkaawwan xiqqaate 17 ol barsiifamaa kan jiran ta'uu isaati. Aanaalee torban diidaa keessatti damee Adaamaaf Roobee dabalatee jechaadha Baalee dabalatee karaa darsiitiin keessattuu sochiiwwan gaggaariitu jira. Karaa ulaagaalee guuttachuutiin karaa wantoota adda addaa guuttachuutiin karoorri haala gaariidhaan kan milkaa'edha jechaadha. Da'awaanis karaa gargaarsaatiin fi akkasuma karaa qorannoo odeeffannootiinis hamma tokko kanatti aanee sochii bareedatu jira. Haaluma gaariin kan tirachaa jiru ta'uu isaati. Haye galatoomaa ulfaadha. Kabajamuu daawwattoota keenyaa biyya waliigalaa jamaa muslimaa torban diidaa wajjin afgaaffii taasisaa jirra. Ammas sagantaan keenyaaf nuti fufee jira. Nu daawwadhaa isiniin jenna. Jamaa muslimaa torban diidaa akka dhaabbata islaamaa tokkotti yookiin islaamik instituushinii tokkotti sadarkaa naannoo Oromiyaa irraa majlisa Oromiyaa irraa ayyama fudhachuun isaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin deddeemaa jira. Ayyamni sun maalidha? Faayidaan ayyama san fudhachuuf dhaabbata kanaaf qabu maali? Hayyama baay'ee gaariidha. Hayyama fudhachuun jamaa musliima torban diidaa gaafa guyyaa torba ji'a gurraan dhala jechaadha. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti bara 2014 jechaadha. Hayyama beekamtii akka dhaabbata islaamaatitti majlisa Oromiyaa mana marii ol'aanaa
dhimmoota islaamaa oromiyaa irraa fudhatee jira. Heeyyama guutuu jechaadha. Inni kun faayidaa maalii qaba waan jedhuuf akka dhaabbata tokkootti asiin dura jam'ichi waggoottan 3 olii kan hojiirra ture hin beekta. Deeggarsa heeyyama xalayama deeggarsa majlisa godina Arsiitiin akka deeggarsaatti malee akka dhaabbata islaamatti galmaa'ee bifa sanatti hojiirra hin turre. Hojii isaa normaalii wanti isa danqeen jiru biyya musliimaa ta'uu wajjin carraaleen adda addaa jiraachuu wajjin hojiirratti danqaan hin turre. Haa ta'u garuu heeyyama guutuu fi galmee guutuudhaan hin galmoofne ture. Heeyyama godina Arsiitirraa majlisa godina Arsiitirraa xalayama deeggarsaatiin bifa sanaan bal'isee hojjechaa ture. Amma garuu heeyyamni sun sadarkaa Oromiyaa fi sanaa olitti dhaabbata islaamaa irratti bu'uura dambii ittiin bulmaata isaatii fi heera mootummaatii irratti hundaa'ee galmeessa dhaabbilee islaamaa manni maree dhimmoota islaamaa Oromiyaa olaanaa heeyyama gama mootummaatiin argate irratti hundaa'ee akka dhaabbata kamittuu galmaa'ee amma booda akka dhaabbata kamiitittuu akti godha jechaadha. Sochiiwwan socho'u akka dhaabbata islaamaatiitti kan socho'u ta'uu isaati. Kanaan dura waggoottan 3 kana maaliif waan san galmaa'uu dhabe wanni jedhu yoo deebii kana deebine yaada namaa keessatti mala sochiin jiru xiqqaa ture waan sanaaf carraaleen jiru xiqqaa ture. Manni maree majlisinis haaroomuun majlisinis eegaa haaroomu immoo carraa akkanaa kana argachuun akka dhaabbata islaamaa guddichi nuti qabnu mana maree dhimmoota islaamaati ammallee isuma jalatti heeyyamu isarraa fudhatee dhimma diinii kan hojjetudha. Faayidaan inni qabu maali? Si gabaabsuudhaaf kaatinaan jette faayidaa baay'ee ta'e waan kana hojjechuuf amma booda kabareejii seera qaba, uwwisa seera qaba akka barbaadetti sochiiwwan kaydii baadiyyaa fi magaalaa keessa diriirsin jama'ichi gara diinagdeetiin guddisuu yoo barbaade akkasumas immoo darsiiwwan adda addaa da'aawwan adda addaa akka gaariitti diriirsuudhaaf kana booda qaamonni adda addaa wanni shakkii uummata keessatti uumamu maalidha garee akkamii beekamtii qaba maal wanni shubhaa sanirraa nu qulqulleessa akkasumas immoo akkuma seera kamiitittu dhaabbata himatuu fi himatamuu danda'u biyya keessatti ta'ee haala gaarii waan itti fufuuf jecha hojiin isaallee immoo qulqullina qabaata amantamummaa qabaata oodiitii qaba waa hunda qaba sirna san keessa waan seenuuf jecha faayidaa guddaa qaba itti amanamummaa uummataallee dabalatu malatti faayidaan isaa akka dhaabbataa itti erga galmaa'ee jedhee uummanni keenya kaduu caalaa namni keerimaaf jecha walumatti qabamee yoo ati waa hojjetu uummanni keenya gosa deeggara beekta garuu amma moor kabareejii seeraa kana eegaa argatte itti amanamummaan uummanni keenya dhaabbata kanaaf qabu baay'ee dabala kun immoo faayidaa guddaa qaba. Waan bal'aa dhimma dhaabbata kanaa ayyama argatu irratti daawwattoota keenyaaf sirriitti ibsanii jirtu. Kan warratti dabalataan carraan erga ayyama kana argattanii booda gama hojiitti hojii keessan kan maandura hojjetaa turtan san cimsuun itti fufsiisuudhaaf akka dhaabbata kanaatti jiru maal fakkaata? Baay'eedha carraaleen jiran baay'eedha. Durallee sochiiwwan jiru danqaan baay'een turre kabareejima seeraa san uwwisa seeraa argachuudhaaf carraan jiru amma hedduu wantoota karaalee waan hojjechuu qabnu amma oofisa duras biiroo banamaa ture dameewwan hedduun akka damee Arsii Roobee, damee Hamdaa Diksiis, damee Suudee, damee Baree Gasgaar hanga faayyoonni kanneen kanarratti oofisa banamee ture. Biiroon jechaadha ammas biiroowwan biraa dameewwan biraa babal'ifachuudhaaf carraalee nu bana. Lammaffaa carraan biraa ijoon inni biraa jamaan torban diidaa kun akkuma eetu naannawa bayaa godina Arsii aanaalee diidaa keessatti baay'inaan kan bal'atee jiru. Aanaa torba kanneen diidaa keessatti argaman keessatti bal'inaan bu'uurri isaa kan bal'atee jiru. Amma garuu dhaabbata sadarkaa Oromiyaatitti siisuudhaaf golaalee Oromiyaa hedduu keessatti daawwas haa ta'u darsii siisinee babal'isuuf waan karoorfanneef jecha amma karaa shawaatittis haa ta'u karaalee adda addaa baalee bakkoota biraatittis damee isaa bal'ifnee akka gaariitti Oromiyaa keessa akka sochoonuuf akka kaanuuf carraa guddaa nu banee jira. Kun immoo karoora keenya waan ta'eef naannoo tokko qofa irratti hojjechuu miti guutuu biyyaatitti akkuma dura dhaadannoo keenya irra ji'aa ture torban diidaa irraa gara torban dachiititti waan jenne sanii sochii sannuu eegalchiisa waan jiru sanii carraan inni qabu yaase. Ayyee ulfaadha galatoomaa isiniin jecha kabajamoo daawwattoota keenya sagantaan keenya kan Amiira Waliigalaa Jamaa Musliimaa torban diidaa wajjin taasisaa jiru akkuma itti futti jira. Ammas gaafii illee nu hafan jiru waan ta'eef kanaaf hanga
nufaana akka buutan asumaan isin affeera. Dhaabbileen Islaamaa akka jama'aaleen Islaamaa hedduutu ijaaramee jira, maqaalee garaagaraatiin ijaaraman jira. Sanniin keessaa maali adda ka isa godhu jamaa musliimaa torban diidaa yookiin GTD ka jennuun kan jamaalee sanniin keessaa maaltu adda isa taasisa? Bismillah. Jama'aaleen baay'een ijaaramanii jiran dhugaadha. Jamaa barattoota, jamaa dargaggoota, waldaalee tola oolaadha. Hedduun fakkeenyaaf magaalaa tokko keessatti yoo fudhatte jamaa baay'eetu jira. Ka hojjettoota waan adda addaatu jira. Maaltu jamaa kana adda isa godha? Jamaa torban diidaa bakki qabxiiwwan ijoon yeroo hedduullee nu dubbataa turre kan namni illee akka nuti xiyyeeffatu barbaadu gaariidhaan gaafiin ijoollee. Jamaa musliima torban diidaa kaayyoon amma namoonni baay'een jamaa dargaggoota akka ta'etti kan fudhatan. Yeroo baay'ee jamaa yoo jedhan gara namoota aalimaa mana maree dhimmoota islaamaa majliisa yoo fudhatte namoonni baay'een jamaa yoo jedhe bakka dargaggoota ijaarama dargaggoota no jamaa dargaggoota qofaati miti. All inclusive jamaa hawaasaati. Dhaabbata hawaasaati kun hawaasa hunda galeessa kan hammatedha. Barattoota of keessaa qaba, dargaggoota of keessaa qaba, hojjettoota mootummaa, gosa hojii kamiinuu addaan jiru, umriin addaan jiru, dubartoota hunda isaanii amma jamaan dubartoota akka gaariitti barnoota kan barataa jiran barnoota bu'uura ibaadaa amma sa'a kana jamaa dubartoota qofa 600 ol waan ta'u kan idileedha qara'aa jiran jechaadha dubartoota hojjettoota mootummaa. Wanni adda isa taasisu waa tokkodha. Tokkoffaan hunduma barattoota dargaggoota qaamotuma hunda kan hammatu hunduma of keessatti hammatee dhaabbata ummata kan misooma diinii islaamaatii irratti bobba'eedha. Lammaffaa erga hunda ofitti hammatee immoo rakkoo ummata musliimaa rakkoon diinii islaamaa misooma amantii islaamaatii irratti bobba'eedha. Rakkoon hawaasa musliimaa maali jennee rakkoo san qorannee rakkoo saniif akkamitti hundi namaa keessatti hirmaatee gahee baata waan jiru ilaalchuu qaba. Hundi nama fakkeenyaaf ka barnoota akaadaamii beeku barnoota akaadaamii, ka barnoota shar'ii beeku barnoota shar'ii, ka ogummaa harkaa qabu ogummaa harkaa, ka humna waa dalaguu danda'u ogummaa humnaa. Kana hunda walitti cuunfee wanni adda isa taasisu humnoota jiran kana hunda walitti cuunfee mobilaayiz goonee misooma diinii islaamaatiif bobbaasudha. Kan jiru guddaan humna jiru walitti cuunfee walitti goonee diinii islaamaa ittiin misoomsutu adda nu taasisa. Garuma gara osoo hin ta'in hunda kan walitti qabatu ta'uu isaati wanni guddaan sanii as. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa siin jecha akkuma itti fufti jira gaaffiif deebiin keenya fuulleffannaan isaa keessatti GTD'n kaayyoon ijoon isaa hoo maali? Baay'ee gaariidha. Kaayyoon ijoon jamaa musliima torbanidha. Wantoota wanni irratti hojjetu wantoota shan akkuma jenne daawaa diriirsuudha, darsii barnoota, ijaarama hawaasa keenya hawaasa musliimaa kan ijaaruudha, afuraffaan gargaarsa, shanaffaan qorannoo odeeffannoo. Wantoota shanan kana irratti xiyyeeffanneeti kan hojjennu. Walitti cuunfaa isaa hoo amma wanni beekamuu qabu wanni inni achiif godhuu barbaade wanni akka jamaa kanaatitti walitti yoo cuunfine milkeessuu barbaanne maali wanni nuti milkeessuu barbaanne diinii islaamaa sirriitti misoomsudha. Fakkeenyaaf haala amma jirru kanaan haala amma qabatamaa amma jaarraa amma keessa jiru kanaan amantiin islaamaa nama baay'ee qabna, lakkoofsa musliimaa baay'ee qabna, lakkoofsa aalimaa baay'ee qabna, lakkoofsa dargaggeessaa baay'ee qabna, garuu hanga isaan malu hin deemu. Kana gochuuf fakkeenyaaf haalli qaraasisaa quraanaa, haalli halqaadhaa, haalli tokkummaa uummata keenyaa, haalli wantoonni baay'een zaahiruma yaa'a malee namni masjiduma salaatii akkuma jiru yaa'a malee baay'ee rakkoo qaba. Mataan isaa wanni hundi waan sarara qabachuu qabutu jira. Kanaaf adeemsa diinii islaamaa keenya haala jiruuf jireenya hawaasaa keenyaa mulu kan diinii irraa baay'eedha. Haalli fuudhaa heeruma keenyaa olaaltee, haalumti salaata keenyaa olaaltee wantoonni walumaa gala hawaasni keenya akka diinii islaamaatiin karaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa shari'aa saniin qulqullinaan jiraatee jireenya duniyaaf akhiraa akka milkaa'u taasisu. San immoo maalirraa eegalla? Wantoota amma shanan san keessaa inni hangafa nu ittiin eegalu hennu karaa isaa quraana babal'isu. Quraanni akka malee keessattuu amma baay'inaan zamana kana daa'u qalleen, qaraasillee, shayinillee wanni martuu magaalaa galee jira. Amma sanii baadiyyaa keessa gammoojjiiwwan keessatti magaalaa marras ta'ee jechuudha. Qaraasisaa quraanaa bakka hundatti deebifnee bakki hundi misooma qaraasisaa quraanatti deebi'ee ilmitti deebi'ee
namni hundi karaa shari'aatti dargaggeessi amma sunnaa yahudaa jedha akkanatti nu fudhate kun hundi karaa tokko dachaanii humna kennamu amma namoota sheekaa hedduu qabna ulamaa hedduu qabna garuu haala walitti qabama ta'een humna isaanii hojii misooma kanaaf hojjechaa jiru kunis adduma qaraa isaa akkaataa walitti qabama qabuun karaatii qura'aanaa diinii islaamaa bakka hundatti babal'ifne hawaasa keenya karaa qura'aanaa hadiisati akka jiraannu jireenya xiqqoo qabnu tana akka jiraatu taasisuudha diinii islaamaa immoo sadarkaa addunyaatitti sadarkaa hundatti misoomsine akka nurraa eegamu akka amma jiru kun akka gaarii garuu akka silaa diiniin islaamaa nurraa eegamu wanta amma hawaasni musliimaa itti jiru kun akka baay'ee ufgataa akka faca'aa waan ta'eef waan kanarraa sirriitti jabaanne ifaajii ulamaa keenya kan bira dhaabanne diinii islaamaa kana misoomsuudha waan jedhu sanii itti galli isaan uumaa kana. Inshallah sagantaan keenya gara goolobbiitti xumuruu kaane yeroo qabu wajjin dhumarratti gaafiin ani isiniif qabu jamaa musliimaa torban diidaa kana akka dhaabbata islaamaa tokkootti hawaasni musliimaa gara fuulduraatti maal dhaanaa eegu? Hawaasni musliimaa jamaa musliimaa torban diidaa maaliin eega waan jedhu diinii islaamaa wanni inni irraa eegu biraati misooma diinii islaamaa keessatti hegeree musliimaa hegeree amantii islaamaa akka misoomsu irraa eegdu sirra jira. Wanni guddaan hegeree amantii musliimaa irratti hojjechuudha. Fakkeenyaaf waggoottan 20-30 karoorri keenya tokkotu jira karoorri hawaasa musliimaa baay'inaan waan ta'eef filaan qajamu. Hawaasa musliimaa kan masjidallee kan masjida ijaarus kaanis yoo fudhattee karoora waan ta'eef filaanii tokko qaba karoora guyyaa tokko. Muhaadaraa wayii hin qopheessine jedhanii Oke, ji alam aja sanji muhadara wali kopes hiya la jabaate muhadara sanji kopesa dawani goda adanni gala achi boda homal tawan jumju gana hangawan sai tidi kana bidam fakkenya amma fudu amma kese dukan ulama abae kamna dai bae kam wanni hada ulama ani bae kamnu wanni duata bae hada kamnu wa wagota diidama soddoma dur abbota fa wanni kenna akka garatti ilma barsifatani rakko kaba wajji waan akka gaariitti diin irratti cichanii fi baay'ee dharoonni dabarsuu caalaa waan ta'eef wanni har'a ulamaan amma argame garuu akka amma jirru kanatti immoo wanti sun laafaa jira haala amma jirru kana yoo deemne hegereen amantii musliimaa hegereen amantii islaamaa yaaddessaadha waan ta'eef hegeree amantii musliimaa tolchuu irraa eeguutu sarara jiraata dhaabbanni kunillee karoora jabaa baasee shabaaba akka shabaabatti hawwata akka hawwatatti ulamaa akka ulamaatti qindeessee jabaatee kabaratu kagarama akka karawwachuu ka hojjetus akka diinii islaamaa tolchu godhee waggaa 20-30 booda diinii islaamaa ka akka biyya kana keessa jiraachuu qaba amantiin islaamaa akka waggaa 20-30 booda biyya kana keessa akka jiraachuu qaba waan ibsan akka gaariitti irraa eeguuf immoo isarraa homaatu eegamu waan jedhuuf immoo hawaasni keenya jabaatee dhaabbata hegeree amantii musliimaa hegeree amantii islaamaa tolchu ta'uu hubatee tumsuu qaba karaa hundaan itti tumsee isarraa immoo hegeree tolchuu irraa eegee ofii immoo dhaabbata kana duuban dhaabbatee utubuun waalachuu walirraa eegachuu barbaadeeti kana gabaabinaan yaasa. Ayyee ulfaadhaa galatooma inshallah jamaan kun gara fuulduratti sadarkaa amma jiru kana caalaa akka waa fooyyessu abdiirraa qabna. Umura keenya irratti osoo hin xumurre duratti hawaasa keenya musliimaa biyya keessa fi biyya ala ta'anii karaa miidiyaa hawaasaa dhaabbatichaatiin hordofaa jiraniif akka hoogganaa dhaabbata kanaatti dhaamsa yoo qabaattan dhaama fi carraa asumaan isinii kenna. Dhaamsa ni qabu sunna gabaabaadha. Wanni guddaan irratti xiyyeeffatuu qabnu keessattuu akka biyya kanaatti wanni nu yaachisuu qabu waa'ee amma dhaabbata torban diidaa yookaan dhaabbata kana waa'ee saniitii ta'e hegereen amantii musliimaa akka amma jirru kanatti dhugumaan nu fullaasisa waan yaaddessaadha maaliif yahudan qaamonni ala halkanii guyyaa sochiin teknooloojiin argame kun halkanii guyyaa duulan godhaa jira waan ta'eef amantii musliimaa sirriitti amantii islaamaa sirriitti misoomsuudhaaf har'a cimuun nurra jiraata. Dhaabbilee akkanaa kana ka gara diinitti nu waaman kana jalaa awwaannee sirriitti cimnee bakka jirru ijaaramnee hooggansa tokko jala deebinee haala tokko jalatti deebinee qindoofnee hegeree keenya cimsuu keessattuu misooma qur'aana akka sanyii midhaanii fi waan bakka hundatti facaafnutti qur'aana bakka hundatti facaasuun dirqamata facaafnee biqiltuu qur'aanaa akka gaarii biqiltuu qur'aanaa biqilchuu jechuun nama qur'aana qara'u biqilchuu jechuudha nama qur'aana qara'u oomishuu jechuudha sirriitti kana deebifnee
hayyoonni kennallee warri saayinsii baratan warri waa hunda baratan ka biyya alaa jirees ka biyya keessa jirees ka faayinaansii danda'u faayinaansii ka barachuu danda'u barachuu ka barsiisuu danda'u barsiisuu ilaalcha waloo tokko jalatti hundooyne masjida 20 30 40 keessa ta'inne Oromiyaa kana keessatti yaada 40 qabaachuudha masjida 40 keessa ta'inne yaada tokkicha qabaanne higiree kaayyoo qabaachuu qabna dhumarratti immoo akka hawaasa keenyatti walii dhaama hawaasa keenya waan tokko qabaachuu qaba kaayyoo fakkeenyaaf barana akka hawaasa musliimatti maal galmaan ga'uu qabu waan jedhu waggaa 5 booda maal galmaan ga'e waggaa 10 booda maal galmaan ga'e waggaa 20 booda maal galmaan ga'e waan jedhu kana qabaachuu nurra jiraata waan sanirraa isteeppii deemuu nurra jiraata san gochuuf immoo hawaasni tokko uummanni tokko ofumaan ka'ee kaayyoon qabaatu dhaabbilee akkanaa kanatti kaayyoo itti godha jabaachuu qaba dhumarratti manni maree dhimmoota islaamaa majlis Oromiyaallee hedduu galata guddaa galateeffachuu barbaanna maqaa dhaabbata guddaa kanaatiin akkasumas immoo hojii amma itti jiru kana moor inni illee cimee hojjetu dhaamsa qabnaaf jechuudha. Haalli amma majlisni Oromiyaa itti jiru baay'ee gaariidha. Haala isarraa eegamu wajjin yoo ilaalle garuu ganaa hafa waan ta'eef jabaachuu akka qabu dhumarratti dhaamsa kana dabarsa. Kanuma galata. Ayyee Abdulakiim Namoo hoogganaa jamaa musliimaa torban diidaa dhimmoota jamaa musliimaa torban diidaa wal qabatu irratti marii bal'aa afgaafii dheeraa waliin taasisuu keetiif iddoo galatoomii ulfaadhu jazaakumullah khairan isin jira. Kabajamoo daawwattoota keenya hoogganaa jamaa musliimaa torban diidaa Abdulakiim Namoo wajjin afgaafii gabaabaa waliin taasisne dhimmoota garaagaraa waliin kaasaa turre. Kanaaf inshallah hanga yeroo biraatti sagantaa biraatti fi hooggantoota biraatiin walitti deebinutti rahmata rabbii keessa nu jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتزن وندمي أبشر إهتي بزج